Wayne. Llama Lala. Mañana trae mañana. Así. Mañana trae mañana que suele. Ya te trae mami di bar. Ay, eso con. Mendine ursinas casi. Yes, ma'am. Ifa magudano ba na kabajamto ta kini? Ay, ugara pin niya kol pero. Anak kajaibat tani igesore. Ini kayaknya kana hakka. Aster man tade. Mana serinya? Ma, jer kabaka. Sinaya kursi ishino jette torra kan keto dende. Ishi hojjete bar kursi ishi hojje ane ko kabajam. Asere kan hojjette taase. Aster kursi ni hojjete. Ana musi. Ane kabajana musi. Ana igala mayron nirbake gara shawari galu damiron dema jiru sanat. Aster radana kana shunkurti kolla. Kanaafu kursi ishee hojjete garuu ani kabajaki muso bifide. Maaltu badee Ani muso anoi kan barbaannu muso bifide. Ya aster ya. Iddoo nagaa keessanii faamilii keenya nageenya keenya sinaa qaqqabu nutis jirra galata waaqayyo har'a ganamaan tonkolii ta'e tokkotu naa dhufe kachi jedhee dhufeen jiraachuudha. Innis immoo maal akka ta'e isinitti hima har'a guyyaan qidaamiidha. Ganama keessa sa'aatii 2 ta'ee jira. Ganama rookaanu hin rooba hin qorra baqa akka tokko ta'eera. Innaa ani suuqii keessan ture jechuudha argitanii uffata qotoo kun hin jiru ta'e hin beeku akkan ta'u. እና አስቴር ቁርሲ hojjetti amma qursii nyaachuu walitti qaqqabamaa jirra. Gammiin mana jira. Yeroo baay'ee isinitti meera qursii mana hin nyaatu isiniin jedheetiin ture. እና har'a qursii mana wajjin nyaachuu geef jedhee waan ta'een hojjechuuf deemachuudha. Sammoo walumaan ilaalla maal akka ta'e amma manatti yoonii viidiyoo kana hojjedhee Asteeris na bira jirti. Inarratti naqqaasisti jechuudha. Kanaaf maal akka ta'e walumaan ilaalla nu hordofaa kaameraa galagalcheen maal takka qophaa'ee jiru isinitti agarsiisa. Ammaaf garuu isan jira seetanii godoo keessan jira diida laala. Diida godoo keessan jira jechuudha. Ammallee iskuu gara manaatti hin deebi'a gara qursii sanaatti deemna maal akka godhu isinitti agarsiisa. Innis immoo maal akka jedhu hin beeku. Amma kunoo mana seeneetiin jira. Kaameraa galagalcheen qursii isa kamtu hojjetame. Asteer kana hojjettee jirti jechuudha. Qursiin isa kana. Ani immoo shumarraa qonxoree masoobii kana keessa kaa'ee qadaadeen kaa'a jechuudha. Qadaadee kaa'een akkasitti anatu isiniif iyyee. Mana nyaanni kun ijoo basma aadaa waan ajaa'ibaa kun በጣም bakka namatti toludha. Kuni kabajuma irraa ganama malatti argamte kursiin waliin nyaachuu. Baay'ee tokko galatooma inni irraa. Faamilii keenya nagaa gaafa ooti. Duraan dursee Asteer isaa oftu isa booda gara kursii keenyaatti. maatiiwwan keenya hundiyyuu akkam jirtanii nagaa jirtu akkam bultan fayyaa nullee nagaa keenya galata waaqayyoo. Baay'ina toleecha guyyaadhaa ganama ka'anii maatiiwwan keenya hundiyyuu qursii ajaa'iba wayii tokko nu hojjetanii jiru. Kursicha akkamiin akka Qursiin sunis immoo keessa waan jiru akkasumatti buddeena muquusu irratti beeka jedha Oromoon keenya. Waan as keessa jiru waanuma ilaalla. Innaa kottaa nyaannu har'aa kana qursiin si waliin nyaachuu godha baay'ina toleera. Galatoomaa kana jirudha jechuudha. Intina sagadiga. Galanni sifaata ulfaadhu eebbisi qulqulleessinaaf kan hirmaatu nu lafadhu maqaa isheen ameen. Asteer kootu ka namni jiramu? Namni jira? Kootu ka? Namni kootu see gaarraba? Suuqichi immoo dhala uumamu fayyumamu haasa? Maali qorra kana keessa namnis yaa kasala barbaada isheen tuna. Naggaadee ta'uun kana bada jiru muuxuroo. Asteer. Hojiin baay'ee gaariidha hojiin baay'ee namatti tola. Asteer nuti sagadanne. Asteer egaa nuti eegaa oolle. Amiin jeshi. Nyaata kana qofaa keenya banuunsaayyuu. Nyaata wayyuu nyaata aadaa. Ija keessa walitti qabaa ishee. Maali sinoo karaa qaban ilaaltee rifattu jedhudha. Wayne. Jama lala.
Maanya tadai maanya na sappina sare. Asse. Maanya tadai ma takas gol. Maanya tadai ma miti bar. Kala inso. Mendino kursi nakasi. Bas ma ifa magudano gada kabajamtoota keenya. Ugara benni kol bedura. Ana kajaibatani egeture. Dhumni keenya kana fakkaata. Mana serinya nak kanatti silaaye kursi isheen hojjette turre kan keetu danda'e. Ishee hojjette bar kursi ishee hojjette ani ko kabaja. Asere kan hojjette taase. Asere kursi hojjette ana musi ani kabaja ni. Ani ganama yeroo nirba kee garuu shaaworii galuudhaaf yeroo deemaa jiru sanatti aseertu addana kana shunkurtii qollaa jira. Kanaafuu kursi ishee hojjette garuu ani kabaja kee kan mosoo beekte. Maaltu badee ani mosoo anwee kan barbaannu mosoo beektu taane. Asteenya. Maal kan nyaanna warratti wal nyaanna nuti. Nuti kan barbaannu ko mosoo miti nyaata barbaanna jecha. Ugara bila kurfina ajjeesin banduu naannee na jetti bita dhoofani. Bas. Wayne kabaja kee afaan kun. Yadee. Maanna seeru gara binu namni kabajamtoota keenyatti namoota hedduu waamne turre barikoo. Salphina guddaan nu qabateeru gara biyya. Wayne galaachu. Bila lafa kaya tapi lafa kaya. Anaka. Lafa kaya achi betul bekas ter. Ergasnya mau sobi gitu kan? Achi betul. Kuno tu sini. Maali mosoo miti gaajal qaba gadhu fuus kanaan garbaa garuu. Maal ta'ee maaltu keessa bade isa na. Itti guuteetti dhufuudhaan qaba malee silaa akkoo kanatti dhufu ture. Ana mengkorfini bersofti gitu mi ana mengkorfini godro kes mandubat godro kes kan korfini tahu. Ya. Irra deebine sagada meera waan ta'eef amma shayiitu bu'aa isa sana naa kennettera nu erga isin tuffattanii sama soobii sana naa garuu waan ittiin waan baay'ee mirti natti fakkaatti xiqqaattu iyyuu malee kanaafuu tokko ammastaniitu ta'ee bareeda ture diddan malee qaalessi jireenya qaalessi jireenya uummata keenya barsiifata jechuudha kanaafuu jalqaba amma sa'aatiin barfateera suuqiin fakkan uumne baay'ee ajaa'ibaa nu gootanii aseet nyaannu akkatti kanaan hojjenne immoo ganamaan nan beekan. Ishuma hojjete bara. Aseeruma. Haraa aseer. Ati waan akkasii hojjetta yaadeen beekan. Maanis waqichumaa akkamitti nu jeeqee? Ana gua Rabbi wana ajaa'ibaa tajaajilani. Sun sirreessise. Garmeetti na eegaa ture dhugaa Rabbi ishee. Hin finne? Viidiyoo. Bakka isaan yaaddu bakka. Isuma nyaa'u. Waa'ee mosoo qadaaddiisa sakkattee. Qadaaddiinsaa kun nuti birmaa. Kabajaaf isinii geessisin garuu maali? Tuma fe'ete iyyuu kabaja mosoo. Adee kabaja mosoo fi ookee kaana simanni yaada sirriidha. Akkatti inni golaa jedhu fe'iyyuu. Ati maaltu keessa jirattee yaadde? Namayyuu. Obbaa. Ati duwwaa seetee? Ani duwwaa seete. Gara bani nyaanatti guutee dhufan jee. Nan ilaalatte waan? Nan ilaalaa. Yoo ilaalte immoo kolfitee nalatti naqaas. Abeet! Akka kanatti akkuma argitanidha. Akkanarraan booda immoo sagalee irraa rimuuviin godhi. Sababni isaa akkuma argitan waamu alatti jechuudha. Suuqiidhaa fi isatti illee bilbilamaa bokkaan hin roobe waa meeqatu. Intanaati sagalee nagaa mudidinnan irraa rimuuf godhe yoo isinitti tolee laayikii godha. Yaada keessan saabas ta'ee keessan komentii jalatti nu qodaa warri nu jaallatanii maatii ofii faana wanti haasaa wanti taphatan waan meeqatu jira. Waan meeqatu hojjetamee dhumachuudha maaliifi
namni lama ta'ee sadii ta'ee galuu yaada garaagaraa qaba waan ta'eef wanti sammuu nama waarsu hedduu isaatu jira malee. Yaa isinis piraankiin hojjetii namni kamummoo yaada mataa isaa qaba jechuudha qofaa isaatti maatii ta'anii nama tokko lama sadii ta'anii wanti taphatanii wanti irratti wal bohaarsan hin dhibu malee piraankii qixaan baariinsaa badii akka hin taane ta'e narratti fuudhee narratti dhalchee narraa dhalchee maal jedhe waan akkasii bakka waan nama dabaru wayi. Wanti hin taane qabatanii deemu nan akka gotti baay'ee tokko na dabara bakka. Gaa'illi koddii gamaa mataa koddii gamaa nan diigamalii nan ijaa yeroo akkasiidha namni yeroo ammaa kana dhugaa rabbii dubbachuudhaa fi wanti hundumtu akkuma abbaan godhe miti dhiifama naa godhaa yaadni gara biraatti akkana jalaan deebine malee gaa'ila koddii gama hidhamee gaafa akkasittiin dubbatamu waan salphaa fakkaata. Gaa'illi akka salphaatti isin ijaaramu akka salphaatti isin diigamu innaan waan itti qoosan waan itti bakka jechan taane fayyadamanii afaan itti xaragatan jechuudha gaa'ila keessatti waan piraayiveetii ta'ee gadi hin baane achumatti lolas ta'ee araaras ta'ee achumatti fixatanii waan immoo sooshaal miidiyaatti gadi ba'uu danda'a jedhamee immoo itti yaadanii gadi baasanii yooma haasa'an bareeda malee piraankiin akkas fucufucaa bixixiqqa jedhee qixaan baarii isaa badeena baay'ee natti hin tolu jechuudha dhiifama naa godhaa malee innaa akkasiisiniin jenna yaa walitti hin qabamnu malee innaa jireenya keessaa wanti babbareedaa namatti tolu nama gammachiisu nama bohaarsu nama gammachiisu jiru ajandaan taane irratti walii galanii waan namarraa fokkisu wayii wanta jecha cigaasisaa dhaloonni duubaan dhufullee dhagahee irraan baranne wayii qabatanii miidiyaatti as ba'uun yaan akka kootti fudhatama qabanatti hin fakkaatu yaa kun yaada dhuunfaa kooti namni sana deeggarsanis jiraachuu dandeessu deeggarris jiraachuu dandeessu hin beeku anaaf yaadni koo kana fakkaata oolmaan keenya guyyaarraa ganamarraa kaasee eega sa'aatii kanaatti kana yeroo gaarii dabarsineerraa irraa waamamnu biizii maal taanusi nutti tola maalii fi hojiidha waan ta'eef sana malee immoo jireenya hin jirtu yoo hojjetan yoo taf jedhan malee. Akkasii qursii keenyas immoo gara xumuraatti geessisneetu jirra jechuudha. Warri maatiin taane sabiskiraabii gochuutiin maatii keenyatti dabalama. Baay'ee nu jajjabeessaa jirtu haqi daawwattan jechuudha. Hunda ta'uu baatus haqi isin bira qaqqabee yaadni keessanis nu qaqqabaa akkasumallee wallaayikii gochaa jirtanii baay'ee galatooma haaraa taatan immoo sabiskiraabii godhaa wantoota tokko kan isin fayyadu kan barattan qabaachuu dandeessu. As kana xumurree jirra. Ammas nu waaman jennaani deemi animmoo shaayii isaa jalaa dhugeen eegammasitti san irratti dhiisee deeme qursii keenyas immoo xumurreetu jirraa bakka jirtanitti nagaa fayyaa gaarii isin hin darbin amtuun isin hin argin isin hin jenna isaa keessa go'ee eegee amma shaayii isaa dhuguu irraa jalqabe jedhuutti dhiisee sokke kan ammoo kan na gorse Asteeridha malee ana miti. Ani yaada akkasiin qabun ture fuudhiitii burcuqqoo keessaa akka go'ii burcuqqoo duwwaa lafa kaayii kan naan jette isheedhaan nama shaayiin qabeedha shaayii isaatti deebi'uuf akkoo argitu akka inni ta'u. Shaayiin sun mi'aawa fakkaata shaayiin qorra baay'ee yeroo qorra shaayiin baay'ee nama barbaachisa miti akkuna argitanii akkasii nagaa ta'a baay'ee.